ولا يرجع رسول الله عليه تمام. أيه كاو يسامو لما لما كذا خجالة سورتين يروح فردين خفيف العالم كاي شوي. ربي خيال ما خيال الدنم باسني تيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجاك بدني ردفتو تقي نجاك بدني يرتني جبات تاني سنين يجا. أرقلي غاخنو أكم أجرتن دي بيت إنجرا أكميدي بعد جرتي مسلام إيدي. الحمد لله رب العالمين هنا وردنا الرسول في جرتي. أكم أجرتنجا أبراهيمس تكا hingalle jechuudha gaarra guyyaa torbaaniif deema torbaan ga'e maaltu hafee miti torbaan tokko guutuu namni aqalli ishee haadhallee hojii ilmaan numa gaafatan fakkaate ilmaan ishee numa laalan fakkaate munkinga qaallichiin sasbee gaa'ii manattu natti ni dhufa jeegaa manatti galuu shakke taate waa fiidiyoos ol ba'ee maraa hin jiruun agarre waa telefoonni isaatis qalee fileen gaddaa kana cufaa ja'anii cufate beeka cufate natti fakkaate beeka cufate ni sodaate namtichi mul'ate gaa'isaalee wamjuu wallaalee taate akkuma saalee nifirraa goda seene taate waan inni ta'e hin beeku saalaus gaama guddaan manni kaysaati waa takka waan jettuun hin qabdu gaa daawwattoota kiyya silaa fi dhufee gaa namni ilmaan ifillee numa laala eega Parnamni tola diisi dirqittuu mana fi numa seena gaayoo nan dhoorgeewwe sila garuu inni dila kana hunda waan akkanatti ilmaan isaarra illee garaa jabaatu hin seenani waanuma akkanatti isa hammeessa kana gaawama biraati tuni beete as bee silaanatti baafatee wayyaa waan ani isa godhes egaa wama ta'e wama nu keessan dhufe gaajinnu masa seente sana silaas baay'ee natti baafateen fedha meegaa daawwattoota kiyya isinillee dhaggeeffattan insha Allah arra rabbi na yala qaasisisu ittiin bilbiluu deema fuula keessan dura taa'e waan inni gahna yalaani haasa fi hin kaasuttiin jiru haga dhiyoo tanaati arra gaa rabbiin na yala haa qaasisisu du'aa inaa godha rabbi na yala qaasisu mata akka isa gaafadha wama inni mana isa hanqisa isa gaafatu fedha insha Allah ittiin bilbila لله يا أنت جرت يا ربنا يلا خاصي سيجا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مكان مدامي وردارة ايه أنا وردارة أتم مدامي أنا أقول إذا تليفوني ونتوتي شوفتي تاو جتري تليفوني خيتو شوفات جا telefoona gaanuma jibate maaltu cucu hajjees kanin nan fuudha jeesuno nakaanama qabdi waan nakaanama qabdi seene nakaa duraan nakan qabaa nakaan narraa hiikame naan jette adda waan naan jette akkasitti isaan dhufee kun odaatiini yoo almaa jee dubbata wijoo maru jira mucaa sodaattee firraa gola seente agarraan na kesi na tin bilbile ganti yon ganti na wana to bin kiya kan tin bilbile ra jawaz batte tanwaan jawaz na ko andani duba jawala cufatte eso taa'u jirta eso teessa jawala cufatte nama biran jira so ha jira wala maal mana namaati goota namna qallishi yoo hoona jibbitalle ilmaa kan kee ni jibbite ni qufte ilmaa kan keetille ilmaa fillee namni ga bogo ilmaa kiyya maal irra jiran jeega ol deebi'een ilaala na orda abisi ya shilleen jibbine ilmaa kiyalleen jibbine ilmaan isa laalaa dhiisina jibbitee jirtaniiti tiitati yaa'ee naga umaati ilmaanuma kan keetitiin jee malee aniiti jibbitee jirta akkamitti hojii baawee fi duwwaa ilmaa kiyallee waddeeman deeman ilmaa kan kee fuutee eessa geessit akkam gootaree bakka geessituun qabne ertanumaafi bakka geessuun qabu esa geessita eegaa fuute
Arabaa siin qabnu mee sabbaa keetti geessitaree hunoo miciyyoo gaata akkana taateetu tanaaf fuutellee gaachitti hin galchitu akkam gootaree hunoo jaarsi isinitti dhufee gaa walumaanuu amma muddamtanii hunoo goda seentanii akkam goota ilmaan. Laabar ilmaan haadha fi abbaan tokko miti bar. Haadha fi abbaan tokko miti hanga nam bira jiru kan hanga nam mana keessatti bira jiru kan odoo har'aati bira jiraattee qaata dhiiga boochee dabu caanimimmaan duguuggatte. Laa boqonnallee yoo jiraanne dhiira fi dhalaan takkaa miti dhiirti akka gootu hin qabdu dhuguma san dhuguma rabbii dubbadhoo dhugaa dubbatan wayya haadha fi abbaan tokko miti. Ilmaan kiyya maal gootaan irraa fudhattaa miti an feetu dhabama ta'ee fi namni egaa ilmaan fi tokko gaas garagalellee gamoo saalottee irraa gamana qattaree wardaan mana kan kee dhufin siin hin jenne egaa hulaan mana kan keetii banaadha wardaan ol deebitee ilmaan kan kee ilaalin siin hin jenne maaltu si hanqisere egaa ilmaan kan kee maaluma as keessatti ilaaluu si kutee ure egaa feetullee of fuudhi feetullee akka feete ta'i. Manni gartee sigaa deemanii koomiti barreessanii maarree godhu beeksisan faasini itti naqimaa jiran Oromoon fakkeenya nama namni yoo namni wal dhabdee namni. Zayitii danfaanatti na itteettee sodaattee sitti naquu kottu naahumaa baduu baattullee ilmaan kan kee wayii gootafi. Dhaggeeffatu godha ammaa silaal namni jechuun namni ni jittu uumaan qabu naaf jittu tamaa. Bareedu gaara dur jirtii dhiirti fuutii bar naan mari'atu oolte malee yoo sirraan dhuftee ati qabamte naan mari'atteetuma silaa godhuu qabda tanuman ansii jaaladhe tanuman ansii fedhe fedhuma teenyan godhuu qabnaaf silaa yoo maraattellee eega. Siwarda dhaggeeffatu laa wanti malee. Amma wanni sirraa nama dhumaa inni beekta. Ayyee. Wanni gartee ol ba'ee dubbii asii haa beektu si jalaa fuudhuu idee osoo godhattee biigallee maruu didee taa'u. Fuudhumaa yoo inni as bahee gartee akka waan gartee fuudhuu hin dandeenye akka waan gartee gaarsii fuudhullee jiraachisuu hin dandeenye akka waan sanaan durallee gartee as jiraachisuu hin dandeenyetti ol baatee miidiyaa irratti amma ni beektaa waan taa'ee haala biyyaatti ni beektaa wanni sirraa namure. Ayyee. Amma wanni gartee akkamitti garaana hidhachiisee gartee yoo inni isiin kadhata biyyaa amma jalqaba wanni ijoollee ishee dhiisee taa'uu fi haga jaalattu haga ijoollee kana jabeessitu. Harreen immoo jaalatti jaalala immoo jaalatta sitti nana manaa kanaaf waan inni ijoollee hin qabsiisee. Ayyee. Xiqqaattis gartee wanni hojii kana badde ni qabna moo qabdee qabeenya guddallee qabaanumaan haga gartee namaa qabu ni qabnaa ni jire waliin. Ayyee. Waan darbanne irraa waan kaayenne ni qabnaa. Eeywa. Kanuma addattee gartee anillee isirraa ijoollee kana gartee wanni jiraanii jechuudha taatullee rakkatanii jira amma taati isaan duuban kaayyattuu jee isheen diigaa taa'u jira malee illee jibbee ijoollee jibbee miti yaamanurraa yaabbaturraa seeraa immoo wanne silaafirraa fudhatte ijoollee jireenya fudhatuu wallaallattamaa kaa'u isaanuu lama lamaan keessaa hajaala fudhattee tokko agartee hafee kanaakan isaa jechuudha rabbiin kiyyaa ilmaan kiyyaan addanan baasiniititi. Ayeera geeffadhaa duuba wanni sirraa namu eegee isaan wanni gartee magaalaa kanatti mana tajaajila keenan keessee taa'e. Ayyee maali? Yeroo ol baatee wargaa viidiyoo barkee. Uummanni uummata keenya keessa gala hin beekan yaaddaa hagan takka dalagataa hagan takka waaqala hagan takka kanneen beekan wama hagan takka hin qabne hagan takka qabaan beekan wamati arga jette ilmaan oromoodhaa kun gartee haleessa nu itti bo'aa turan wamati arga jette haanii ol baanii akka gartee haaddan baafatee hamaalummaa kan hin beekne akkatti koomitiin gara bareedu turan. Lafa haatee yeroo ol baatee ati na'u akka hin goone kuulii arabaa dalagee kun si nyaachisa si jiraachisa beekke si jala seenanii hoomatti barreessanii ati gartee isiin. An kuulee arabaatiin si nyaachisa si jiraachisa hin jenne akkas hin jennani. Hoomatti jala seenanii ergi gartee hafamuu hawaasaati hoomatti gartee viidiyoo marti jala fakkaraffatti. An akkas hin jenne. Walumaanuu namni kun gaa dalaganneetuma jiraatu jirra gaa'ii walumaanuu dalagannee jiraatu jirra malee an kuulee arabaatiin kophaatti dalagee si nyaachisu jira hin jenne. Egaa namni kun akkuma
اللي بيجوا كم مرة هو دوباره يروح ما كان سعودي كلنا نفوق اليمن كلنا نفوق يعرفوا جسنا على اليمن تلفون بيجرا ولا يجي تمام معلومات اللي بتاعته ورا يروح دلقا كمان ده يروح بعد هنا يوم دي برضه أما حبيبي مرة تستوعب اللي عنده عارف كذا لا فيديو مرة وبعد ما له عم بران تكتب بتاعه حبيبي مرة تستوعب اللي وبعد ونقول له بنتنا بيجي بس فيديو لا أنا عارف الفيديو مرة ما أعرف لما كنا كان شغال فيديو مرة يوم كنا نقول جوا ما كان شغال إيه أنا درا إسنتو الجمال أنا عمي تسي تقدبي ونرى الباسة رفتين ماله هوكا إسنو إيه قول بات أنا نسيت إنت هذا غني bar dalagatan maluman jiraan nega biyya namaa kana gaafa biyyaa baane dalagatan neetuma nama taane biyya teenyatti galleennee biyyaa baane malee gaa naanilleen bara fiira feete fi taa'ee deemee anitti dalaga hin jenne bara akkana haga rabbii ani hin jenne re akkana an akkana hin jenne siif arrabsiisee barsan san duraan jaalatamaadha kabajamaadha oromoo bal'oo biratti illee ati amma gocha kan keettu gaa namallee ibsi jibbisiisa kabajaa akkam godhee an hayyee waggaati miciyyoo fidatte tan haa sittin fuudhaa jee sitti fuudhu oole jaartii namaa islaammaa mashaakilli sitti ta'e baga rabbiin irraa si oolchee ogaaye yeroo kan igartee jennee kire jennee lagatee ni taalitee mana keessatti nu dhabbee narraa iyyoo dandee kun narraa iyyoo dandee kun karaa jara kaadee maaduu hiikke jettee yeroo gartee ta'an kaffana akkana abbaan akkana ceesuu tan amma kan iyyoo marretti barka viidiyoo marretti nama namatti as garagalee miciyyumaa wajji baafatte guyyaa san gola arti fi miyyoo wajjumaan baafattee efa guyyaa sanii as garagalee yoo ati natti as garagaltee barnaan marette anilleen siin mari'adha mee wargaa viidiyoo bakka kanneen takkaa abraay hara immoo deetii gadi sootu ana abraan teeti diina sodaani gartee nakillee naari yoon inni tara jiraachuu natti haaddeettee dhiifama jettee takkaa dhiifama siin naanjuu qaba moonaas siinjuu qabamee sila os mora jefa abraan naa kutu abraan gartee of akka fedhaa ta'u dhiirti guutu jechaa jirtaa barsiifatti dhiirti guuturan jee hin jenne akkanallee hin jenne akkanallee dhiirti guutudha hin jenne la'ee silaagaa silaa akka inni deemee gaa wanni iju kanatti nutullee deemnee bashannanuu hin dadhabnee hin jee bara akkasiin jenne namni hojjaale jechuun namni hojjaale hogga afaan walitti gale hogga gartee walitti gale haduusuma hojjaale sun akkasuma hojii baay'ee anis sanuma hunda aarumarraa hin jee waan ati na goote gochuma ati na goote irraa waan akkuma na duraan dhufe haasa'u jira dhaggeeffatu akka na duraan dhufe haasa'u osoo hin ta'in tanaamanna bilbiltanii gartee takkaa'u bilbileetin bilbila ka'ee dadhabe natti ergitee hayyee bakka nama biraa dhagge nasruutti bultee nasruudha takkaa'u nasruutti bultee nasruu fi fu'aaran itti qaba nasruun suma natti fakkaata uree nasruun kan sitti fuudhuu deemu akkam jeetin itti bilbilee waa gaafadhaa hubana nasruu maqaan balleessin nasruu hayyee yooni qabaadde waan kiyyaan fuudha ammallee maallaqa ta'e natti fuudhi osoo ta'e waan doromollee naa dhaga'u yooni gartee habiyyoo maraa bisifaate rabbiin si argaa asin argu yoo habiyyoo kaameraa bira jiraattu haate asumaan oromoo bal'oo dhagaya ani yooni kameessa wardaan gartee abrahaamtu gartee isii darabee isii taayetin darabee jiraachisaa warra jettanii kiyyaa mataataa waan kiyyaa maarreedhaa gartee ati wardaa dhiitta isiidhaa nyaata maal naan jettan rabbi dabaa naa kafalu yaana asumaan hordoftoota ta'e yooni habiyyoo maraa jechisaa jechisin beekamu rabbiitu si argaa kanaafu dhaggeeffadhu namni amma nama jidduu ta'e adda nama wadaalu malee itti rammoo hordoftoonni silaa namummaan gartee walumatti gara beekne balleessane adda baafatuudha qaba sigara beenanii warta abrahaam kutu gaanedha jila katte boonyu kana eda jila katte wocho kana namuma gartee ati itti galatee bisa nyaachiftu itti taa'ee eda boonni bootu ganda labaan galachiisu akkamitti boota fiiganii oduu si gaafatanii ati viidiyoo namatti kitaabee barbaadedha akkasii miti takkaa'u ittiin bakka jecha dhaabbatu kan irraa warta koomitii ilaalu jirta illee argu jirta koomitii fi barreessan argu jirta argitee isin ta oromooti galatoomaa fi faana maqalee dhiiran qabe jechuun karaa biraan jettee viidiyoo marati jirta
hordoftoonni kan keessuun gartee Abrahaam arrabsu Abrahaam xiyyaa mataa laataa xiyyaa bidaalaa gartee beera namaa jala bitteemu dubartii maalee jala bitteemu jechuun isaan arrabsu tokko si gartee si gammachiisee siiree kanaaf isaan qabdaan kanaaf nama ta'e kana isaan qabdaan siiree Abrahaam arrabsamu. Hin qabu waa'ee nama odoon qabaadde silaa akkuma gaafa kaanii sanitti dubbata namni tokkichi naa dubbatu asii dubbatu malee hin jiru wallaahi waan biinii tokkichaa fi kunoo hin ta'in. Sumaali biinii kan hundi yookaan biinii makanuu warqee waan qabdee walitti qabdanii achi ta'e isaa eegaltee maarree siifite viidiyoo hunda maxxansitee nama maaliin siifite xaafaa aananii maarree ijoolleen yoo irratti yoo ta'u yookaan kan dalagatee dhabullee baattu qabaatullee alhamdulillah hin dhabnee ni qabanii nin galatoonfadha haala nin galatoonfadha. Dalagattee maanta kala maanta waan fakkeenya. Bar dalagattee qabaatullee har'aati hin jirtu sila galatoonfattu qabda isuma kanaawu. Maaliin galatoonfadha waan itti waliin baratanii beera mana liitiin jirre namni duuba aananii yoo kana laafatu. Mi balleessee ijoollee ta'etillee ilaaluu hin illee. Manarraa baatee bar nama hunda jedhaan illee sitti bilbilee si dadhabee bara. Akkasiin jamma adinaa karaa kana keessaa baate naabanii takkaa hojjetanne takkaa walumillee viidiyoo reetirratti illee haasaa viidiyoo makkatee biyya hojjettoota biyya takkaanaa fi Abrahaam biyya fi waliin kan darbaan biraa biyya takkaa akka tasaa walitti hin gufanneen. Dhuguma takkaa waliin dhabne. Dhaggeeffadhu jechuudha arrabni irra dhugaan deemu shaaduu fi Oromoon taraafu akkasitti afaan kan dubbataa turte naannoo takkaa asirra taappelle takkaa doogoree waa biyya jiru asallee doogoree takkaa viidiyoo maree waa biyya ittuma dhiisee gatii keessa dheerattee booda haalitiin gartee waan hin taane biyya gaazii biyya irraa biyya irraa biyya waan biraa warra biyya kabaja naannoo biyya viidiyoo takkalee irraa marse usee madaamee jechuudha biyya ati immoo viidiyoo irra deeggan irraa marse taanillee irraa maree gartee usoonni warri wallaan ammoo ati irra deeggeeti narraa marse an useetis an garuu kabajaa beekisin sirraa amma waa'immaa biyyaa biyya itti jechuudha ati kabajaa kabajaa fi hoguree biyyaa irraa marse biituu keessa dabarteeti biituu taa'alee gartee biirii natti boosee akkasitti gaaratti biyya irraa jibbiman gartee biituu yaamte biituudhaan gartee walitti araaramne maali jettee biituu maratti galfattee jechuudha. Dhugaadha walitti araaramne. Araaramtan biituun itti balleessi moosii itti balleessi gaafii itti nama kanaanis. Anilleen itti balleessa ishilleen natti balleessite. Jalqaba eenyus itti balleessi. Jalqaba dhugaadha ishumaan natti balleesse rabbiin nama walirraa ajjeese walumatti araaramaa walitti araaramne gaa. Dhiifama ishiin itti gaafate moosii gaafate. Dhiifama ishiin duraan na gaafattee jirti na bira dhufuu naaddi deemti irreen dhufinnatti argaa tan ta'e fedhu jeeni dhiifama sii godhe jeeni tindidi. Namni akka jecha Oromoo dhageesse namni dhimma irraa ajjeese yoo sitti dhiyeesse isuma kanuu bakka dhimma keetti buufatta malee mana keetti gartee dhumaa kan kabalatti jira. Hayyee. Kanaafuu namni ifa isii gartee yoo biraa fakkii sooti maal akka oga bulan dhufoo kenni jechuudha. Yoo hojjettee yoo takkaa'u yoo ni beeku hojii jilmatti dhufin jetteeti haala jechuudha jilalee namni akka gadii isii beeku beekatu kanaaf ilaalmattee jetti. Anaatu balleessee beekaa kenna jechuudha jettee mana ta'etti beekte. Iddoo ta'u mana ta'etti beekte. Alaama deeme. Najjeesu gaafas illee dhaabas ga'aara gala godhe. Dhaggeeffatu isaa dhaggeeffatu bara warqaa bakka biraan faayirraa fi dhaggeeffatu. Hayyee. Anilleen akkasuma. Wanti rabbiin jedhee mana barumsaa siima. Alaabni fuula rabbiin jedhee fuula. Alaabni fuula rabbiin jedhee. Ammallee duuba ni fuuta jaartii namaatiin iyyoon jaartii namaa fuuta akkam taatare. Waan kana dhiibee ni jira fi wayii. Tana dhiiftee ammas ta biraa barbaadu. Wata biraa barbaadu gabaan silaa kamatti taa'udha. Maqaan natti bu'ee silaa fuula malee beekaa hojjata. Hayyee. Fuula malee fuula malee hin jedhu. Yoo galtee hoommaan tana ilmaa kan keessa dubbii dheeratuu dhiiftee yoo fuudha feete gaalaalletuun sitti fuuna. Mana biyyatti hin galu duraan maal jedhu beeka. Ni yoo sababa dideemullee gartee wardaa amansiisatuman gartee wardaa amanillee gargee isin jaalatte natti fuufii dhiyeessin gartee abdattee taa'u jira garaa fi garaa sama. Ayyee. Naannomaasii walitti qabanamni gartee irra gartee gidduu seenata shikoomni joonni nama kun ibsumaa ta'u naannomaasii walitti qaban. Ayyee. Kanaafuu namni akka dhufa jiru jiran malee waa walitti maraasutu jira. Ati amma fakkeenyaaf abbaa ilmoo deebi'u kabajaa ati biratti kabajaa malee qabarra kabajaa irraa fuutee Habajaa sirraan fuuna narrallee borullee sin arrabsinee waan isin jeen qabu waa takka waan isi godhe hin qabu. Habajaa maal godhee sirraa fuudhe. Mana lafaa gitaara bara araba magalatiisa naa gartee ishii hunawuu hin dandeenye nawuu maarree natti hin gooneette dhiiga anuun takkaa gitaara namarraa namaa jettee warta haa intalataan galagin isaa oduu siin jiru ishii kaasee jirannitee dalagu jirta. Namoonni jirjiiramnaaf biyyaa baane silaa wayii tetteenyee nyaannadhaa biyya namaa hin dhufne gaafa gaa'ee gaanu dabartee tetteenyee nyaannu gaa biyya teenyatti galleeti malee dabar biyya namaati miti.
Dhaggeeffatu gaariitti manaa faaya manaan bareedi kanaa bitaa isin jedhu eega yeroo dalagaan gaagannatti ni ati yeroo fidii feetu waa bareedu jedhu sanii ammoo bakka ganfaan kee waan gara jawlaa sirrii balleessee gara ati haayyatu malee balleesse duuba yeroo argaa habiibii akkamitti maqaan balleesse mee akkamitti saba fayyadaman saba kalee kanaa itti akka saba kalee kanaa naa itti boona keessan biratti akkamitti maqaan balleesse amma biraan itti taa'ee biyyoo kana nyaatati egaa ishee egaa itti fayyadamu hojjetaa itti wallaalee amma na fuudhee itti lafaa ka'ee maal nyaachisuuf biyyi nyaachifaa naannechi deemetti bomadii wallaalee jechuudha siini bomadii wallaalee kanaan biyya fayyadamee raawwatu ammoo dhamiyyoodhaa ta'utti lafaatti kaan mayyii jiraan kana kanaa jennaan biyya sun siina leerri birra itti seene dhugaan si seene kanaafuu gartee biyya kana gartee jaarsi si maal maal jedhee marree biyya akka isiin irratti lagattuu biyya fayyadamaa jirti deebiin biyya fayyadamaa taatu biyya fayyadamaa alhamdulillah naasi dalagaa amma gartee inni irratti waa biyya sammaree leerri ofuma du'aa isheen qabaa jechuudha malee biyya digale kanaafuu haraami halaal mattabe alhamdulillah rabbil alamin rabbi guyyaa guyyaa marana tarjaaraka akka kula gaafatee hojii isiin fee gaafii namaati hama gaarratti akkaan illee akkana tokkotti lallaaqee wanti jenne hono halaalumaan irraafadhee wajjin amansiisee jiru malee kanaafuu bakkaa gartee halkan bakkaatillee mana isiisanillee guleen beeku bakka biraan leena guyyaa dhaga malee saniifuu hayyee mee akkamitti lafuma maatanii amma misiyoo malatti galfatte maarree galfatte Jadi makanya beliau itu jelasnya sudah antar saya kan dia orang belajar ini pun dia ayah aku kan kerja saya ini karena aku ni guru kan itu agar saya di mana lu dia sudah itu mungkin enggak mungkin kalau mau enggak pasti kalau aku orang enggak pasti kini dia enggak orang macam kata dia uang itu tu boleh balik nanti si aku mau iman orang orang jahat dan dia baru beli di situ kita orang sendiri aja di mana juga aku boste uang jamu ni boleh balik orang itu di minta dia orang seorang minta boleh balik orang Haata kam ciyyoon si gootu hin jirtu rabbiin araaramee fi miciyyoon ta durii miti hunoo nagaan anuu kanatti na bira dhaabbattee wajjin na bohaarsu jirti hanga ati deemte kanaawii. Hayyee. Eenyu amanta duuba kana namanne nu amata dhibba kana amata meeqa wajjin jirru kana namuu namanne eenyu amanta. Akkamitti gartee amala itti hojii malee biituu fittee biituu ayyata gaafa mana jiru kisiin sibiil bildaa hedduun jettee ammanaa baana hordoftoonni kan ta'e biituu itti oofe biituu akkana godhe biituu aanaa qabne biituu. Biiftuu waa takka sin gootuti biiftuu firaan hin sodaatiniiti. Biituu fitti hambisanii biituu waan ta'e bireedha. Adama maali maali bittee laata? Anamoonni sibiil bileef dubbiin dheeratin eegee ni gabaabsina dubbiidha. Ilmaa kan keessatti gali ulaan banaadha manni kan kee namni si dhoorge hin jiru. Namni ala taa'ee goda keessa deddeebisii hin jiru yoo fuudha feetes tanin ifii jaaladhe tanin ifii beeku tanin ifii jaaladheen sitti fuudha kabajaa fi jaalalaan akkuma duraan walii qabnu ta'ee yoo jaaladhee maraadhee fuudhuun fedhaa hajjatu taate an dubbiin tiyya takkittuma tana amma dubbiin atti hin dheeratin ni gaa. Hayyee dhalaa maal gootaa heddummeessitee natti danaattu si ilaalee tafedhu sitti fuudhan siin jeeba. Naan achitti wanni sii taa'aa hin jirtu amma dubbiin atti dheeressin khalaas mataa na dhukkubee jira. Anis naaf fida gaayyaayye. Yalla hayyee takkasiiti gal ilmaa kan keessatti galuma siin jee. Raawwattoota hiyyaa kenne joonee agartanii. Mee waan hamtuu maaliin jeen? Waan hamtuu jeen illee hin qabu. Tuqama sammuu qaba malee. Qalbuma isaa tanaatu xiqqoo. Tuqameessa agaa yoo rabbi fide haa dhufu inshaallah. Ardaga akkana siibatin itti bilbilee argadhee malee aga dhiyoo tanaan yalaa'u kaasuudha didee. Inshaallah rabbi haa qajeelchu.